Maqaan kiyya Muhammad Umar Usmaanii jedhama. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Cirooti. Har'aan tana akkuma ilaalaa argitan kana bulchiinsa magaalaa Ciroo kantiibaa keenya obbo Bulee fa'aa wajjin asitti argamna. Akkasuma itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa kooreelee isaanii wajjin argamna. Kanaan piroojeektii kana eegaa jirra. Piroojeektiin isaan hojjetan akkana fakkaata. maqaa kiyyaa fi maqaa uummata magaalaa Cirooti maqaa horee qindeessituu magaalaatiin baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jechuun barbaada. Kanaan dura tiiktookuma irratti yeroo adda addaa hojiiwwan isin hojjechaa jirtan argaa baane har'a immoo qaamaanis nu biratti argamtanii magaalaa Ciroo waajjira kantiibatti dhuftanii horee qindeessitullee isin barbaannaa isin laaluu barbaannaa isin arguu barbaannaa hojii gaarii uummataaf fakkeenya ta'uu hojjechaa jirtan waan ta'eef jecha isin dubbisnettanii asitti argamuu keessaniif baay'ee galatoomaadha. Baga nagaan dhuftan jenneetii hojii teenya immoo waan barbaadan nu wayyamsiisuudha waan dhuftaniif jecha nutis akka magaalaa Cirootti hojii hojjenne hayyama isinii goonee jirra. Ni hojjettan jechuudha hojiiwwan akka magaalaatti qabnu rakkoon takka hin jirtu horeen teenyallee ejjennuma san qabdi ejjennoo nan ibsu ejjennoo horee teenyaati waan ta'eef jecha hojii magaalaa keenya keessatti hojjettan sa'a barbaadanitti hayyama isinii goonee jirra waan ta'eef jecha ni ilaaltanii hojii kaasumaa fi ulfaadha. Bulchiinsi magaalaa Ciroo waan gaarii hojjetan jennee turre dhugaa ammallee akkasuma waan gaarii hojjechaas jiranii hojiilee haaree isaan hojjechaa fuulduratti hojjechaa jiran hundaa'u gamanumaan kan isin bira geenyu ta'a. Galatooma isiniin jenna. Akka Joon Daani'el karaa daandii eerpoortii Itoophiyaa balleessetti atis karaa argee balleessuudhaan Everybody double tap is getting roobaan roobee galaanaa jira kanaaf waan hin seenee fi ammaan liibii seenee maali rakkoo jira. Everybody double tap screen my family kuna laala kanatti no waan hin follower hedduu qabu narraa jideen waan hin follower hedduu qabu baay'ee karaa rakkoo dhajanii naan deemu didanii my family everybody double tap screen record arguuti em video maalas no naagatu fi kuna waan hin follower guddaa qabu everybody security ta'us sagaleni waraba garuu fuula kee warabu everybody double tap screen my family follower ke yakhota lala kuno nam kuma jaatamin na daawwachu jira kuno khota baajay naanoo fudidan kaameraa akka bisintanne kaameraa gadin qabu mucaan tayyaara noo fudidan sanu maaliif isin waraaba kuno akka Joon Daani'el sanna godhani kaameraa akka bisinje kaameraa maaliif hin qaba dorkaadha. Akka Joon Daani'el karaa daandii eerpoortii Itoophiyaa balleessetti atis karaa argee balleessuudhaan everybody double tap screen maal dorkaadha bakka se wanjala maaltu maalee balleesse security waraabuu dandeessu kaameraa gaggabe kaameraa sariifuu qoqqobu'i maal ati inni jeetu barbaada maaliin jee maal daandii keenya maqaa balleessuu barbaadeeti daandii maaliif maqaa balleesse baajay karaa hidhaa siin deemnaa kootu gurbaayidha dura ka daandii xayyaara Itoophiyaa balleesse Joon Daani'elidha daandiin keenya ka xayyaaraatis ka lafaatis bareeda waan ta'eef gurbaan maqaa balleesse amma bakkitti argamnu daandii magaalaa Ciroo yookaan godina Harargee lixaa seensa jechuudha. magaalaa Ciroo bifa kanaan mootummaan Harargee lixaa hojjetee miidhagsee piroojeektiilee ajaa'ibaa kanneen kana fakkaatan hojjechaa jira. Nuuf galatoomi siin jenna nuuf. Ispoonsarri keenya guyyaa irraa Nasraddiin waldaa kamisa waldaa walqixxummaa dargaggoo amma irraa kan ta'e hedduu haa galatoomu. Bulchiinsi magaalaa Ciroo waan gaarii hojjeta. Ingilizaan ni mifne. Thank you my follower and my family, my sister and my brother. Thank you in the sake of love. Welcome again. Kantiibaa magaalaa Buleedha. Aadaa Harargee fakkaatu fakkeenyaaf asirratti kan agartan qalamshiisa achirratti immoo sangaadha. Kun teetis achi ni jirti. Alkoolota jedhanii dilullu kaduu achirra kaa'e. Teetis ni jirti. Qalamshiisha Ayyo Mustafaa kaniin qindaa keessaa nyaannu. Kunoonni ni jira. Akkuma ilaaltanii argitan kana seensa Harargee lixaa yookaan immoo magaalaa Ciroo baga nagaan dhuftan kan jedhu yookaan welcome kan jedhu asirratti nuuf hojjetanii uummanni amna dheeraa deemanii ugaan fi dhufan akka gammadanii seenan simannaa akka ajaa'ibaa akka nama godheefitti nuuf godhanii jiran haa galatooman. Tole egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya irra piroojeektii bareedaa bifa kanaan miidhage kana eebbisuudhaaf asitti argamna. Kabajamoo kantiibaa magaalaa Cirootii fi itti aanaa fi akkasumas miseensa paartii itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa Obbo Ibsaa eessuma keenya wajjin jirra isin hundinuu galatoomaadha. Mee piroojeektii bifa bareedaa kana
istiidoo baadiyyaa jechuudha keessanii qalamshiisha kiyya dibicha abbaa jamaaleeti quluuti yeroon darra keessamoo meeqame. Tole istiidiyoon baadiyyaa wallahi dhugaa dubbachuudhaaf istiidiyoo gaariidha. Har'aan tana magaala Cirootti akkatti dhuftanii isin quluutan teetanas istiidiyoo baadiyyaatti ittiin lulluqataa oola. Qalamshiishas akkasuma istiidiyoo baadiyyaa itti fayyadama. Sangaa abbaa jamaaleetis as gubbaa keenya jira. Dhugumatti istiidiyoon baadiyyaa kun duudhaa seenaa hawaasa keessa jirtu gara miidiyaatti fidee ittiin nu bu'aarsaa ittiin nu bashannansiisaa bultanii nutis aadaan uummata Oromoodhaa Harargeetti beekamtu. Eenyummaa magaalli Cirootuun magaalaa eenyu akka taate eenyummaa carcar keessatti eenyummaa isiin qabdu. Gara asabata farii sanirraa gara magaala Cirootti fooyyessuudhaaf eenyummaa duudhaa Oromummaa ganamaa sanitti deebisuuf jecha gaafa magaala Ciroo dhufan qalamshiisha qoocarii fi buchumni siinqee yeroo dargaggeessi Harargeedhaa ittiin fuudhu qabatee ittiin ol nama naqan gise garaan oowwe ittiin dhugan aannan ittiin dhugan. As gubbatti wanni baafneef Harargeen ofiin akkuma dhuftetti wanni asirra jiru kun eenyu ibsa aadaa eenyutu ibsa eenyu bakka bu'a kajuusan namni hin beekne hundi mallattoo tanaan magaala Ciroo akka baruuf hojjenne isin ammoo akka miidiyaa keessanitti waan uummata Harargee keessatti haasa kunoo maayikiraafoonni keessanillee burcuqqoo itti dhuganii eenyummaa Harargeedhaa gurrarrattis. Baatirii keenyas akka maayikiitti itti fayyadamtaniiti miidiyaa addunyaatti ittiin beeksisaa jirtan waan ta'eef jecha hedduu ulfaadhaa galatoomaadha. Hojiin tun ammoo hojii eenyummaa keenya ittiin ibsinu magaalli tun eenyu akka taate baga nagaan dhuftanitti dura namatti dhufte waan ta'eef jecha hedduu waan gaariidha waan jiruun kaasaa. Kanatti aansuun itti aanaan kantiibaalleen foree qindeessituun teenyalleen uummanni magaalaa Ciroollee waan kana baay'ee itti gammadee ittiin bu'aaraa jira. Yoo xiqqaate akka jarjaritti illee bakka buuti jenneeti qabanna waan ta'eef jecha itti aanaa waan juujee ulfaadhaa isinillee galatoomaa baga dhuftan. Hedduu galatoomaa isiniiti mee itti aanaa Asaanaa gama itti aanaa kantiibaa keenyatti isin dabarsina. Mee nuti as dhufnee waan kana daawwachuu dabalatee wanti kun akkanatti toluu miidhaguudhaan gammachuu mee maaltu isinit dhagahame? Tole duraan dursee akkuma kantiibaan keenya kaase istuudiyoon baadiyyaa akkatti dhuftanii hojii aadaa, seenaa, safuu fi eenyummaa uummata Harargeedhaa ibsuu danda'u akkanatti nu duubaa dhuftanii daawwachuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Dhugaa dubbachuuf magaalaan takka dursa magaalaadha eega jaamte qaamota adda addaatiitu keessa qaxxaamura. Sabni kun keessa ni qaxxaamura. Namoonni magaalaa tana hin beekne sabaa sablammiin adda addaa akka carraa ta'e asiin qaxxaamuruu danda'u. Dura magaalaa teenya yeroo seenan immoo mee qalamshiisha san bira sigeessa qotta. Akkasiiti kunoo akkuma beekamu kuno laal qalamshiisha kiyya jala dhufnee jirra. Qalamshiisha gartee wallaa Asaanaa dhugaa dubbachuudhaaf obbo kabajamoo keenya waan kana akka hojjetamu namni godhee shoora guddaa keessattuu laffaatii guddaa kan taphatee obbo Asaanaadha jedhanii mee waan kana maaltu itti isin kakaase? Tole egaa magaalli takka akkuma reefu kaasisa yeroo namni dhufee asiin seenu magaalaan takka meentaal maappii mataa ishii qabaachuu qabdi jedhadha. Saayinsiin magaalaati. Meentaal maappiin kun maali? Haaluma gabaabaa ta'een namni carraa asiin dhufee magaalaa teenya keessa darbuu danda'u. Magaalaa guutuu viizii godhee daawwatee waliin gahuu waan hin dandeenyeef yeroo dhabuu waan maluuf. Kallattiidhaan konkolaataan waan keessa qaxxaamuruu danda'uuf yeroo muraasa keessatti waan keessa darbuuf hunda magaalaa teenya hubachuu hin danda'u waan jirurraa yeroo ga'u namni asiin darbullee magaalaan tun maal fakkaatti? Aadaan naannoo kana jiru maali? Oomishni kashiroopiin qonnaan bulaa keenyaa naannoo kana jiru maali? Harargee maaliin beekamti? Seenaan magaalaa tanaa seenaan godina kanaa dur maal fakkaata? Kan jiru san duudhaa ganamatti deebuudhaaf jenneeti waan kana kalaqne diizaayinii isaa hojjenne. Isa kana immoo tokkoffaa qabeen ni jiraata aadaa keenya keessa ni jirti. Qabee kana keessatti ammas qabuma kana wajjin wal qabate
naannoo kanatti hedduu baay'ee loonis ni horsiifama. Aannan naannoo kana baay'ee kan egaa akka mi'aawu ni beekta. Inni beekin taanii nyaachuu ture. Aannanis baay'ee oomishama. Kan biraa qalamshiisha. Qalamshiishinis gaa ni beekama. Qalamshiishni haadha Mustafaati gaa. Haadha Mustafaati. Kan beekamu sangaan Harargeetis akkasuma sangaan Harargee as bira darbee akka biyyattiitti illee ekspoortii kan ta'aa jiru keessaa tokko. Isa kanallee as gubbaa keenye. Kanaaf loogoo magaalattiitillee qaba jechuudha. Loogoon magaalattii magaalaan teenya fuula duratti viijinii dheeraa qabdi. Loogoo sanirraa waan baay'ee ibsuu dandeenya. Loogichillee ni jira. Kanaaf magaalaa teenya wanta kana asitti wanti gooneef iddoo seensaa kana wanni gooneef namoonni as keessa qaxxaamuranis ta'e salphumatti magaalaa teenya akka hubachuu danda'anidha. Inni lammaffaan jiraattota magaalaa keenya jiraattota godina keenya akka baa Oromiyaatti immoo aadaan ganamaa san ummata keenyaa san maali bakka deebisuu qabna keessattuu magaalaan teenya magaalaa maqaa biraa qabdu turte duraan sirnoota durii keessatti maqaa biraa qabdi turte jechuudha. Maqaan san immoo Assabe Tafariidhaan beeku. Assabe Tafarii san jijjiiruudhaaf bu'uura cimaa tokko magaalaa teenya keessatti gaddaamne magaala Ciroo kan jiru san Ciroo sirraa kan dhufte san dhugoomsuudhaaf isa kana asitti gaddaamne dhaloonni ni sirraa barata eenyummaa yeroo adda addaa sirnoota darbaniin sabni kun ittiin cuqqurfamaa ture sanillee baafnee dirratti agarsiisuu barbaanneeti dhalootaa dhalootatti akka darbuudha eenyummaa teenyas ittiin boonna magaalaan immoo magaalaa Oromoodha tanfoolii Oromoodha urgooytu ta qonnaan bulaa teenya haammattee guddachuu dandeessu akka taatuuf magaalaa eenyummaan aadaan keessatti dagaagesan ijaaraa jirra waan ta'eef san immoo asumarraa eegala waan ta'eef isa kana akkaataa saniin aadaa naannoo kanaatiin wal qabsiifnee hojjenne kana caalatti magaalaa teenya qaamoleen adda addaatis koottaa investi godhaa jechuu barbaanna sinis carraa argattan hundatti akka nuufsitan abdii guddaa qabnaa galatooma. Hedduu galatooma obbo itti aanaa kantiibaa obbo Hasaanaan hedduu isin galatoomfanna. Akka yaada isaanii keessatti dubbatanitti magaalaan teenya inshaallah akka magaalaa shaggarsiitii fakkeessuudhaaf qophiidha jaanii jiranii naannoonni baadiyyaa kun hundi kana foogii dhumee akkasitti Ameerikaa xiqqoo jechuudhaan beekamtii akkas goona jaarabbi isaan haa gargaaru jenna. Hedduu galatooma hedduu galatooma. Kabajamoo obbo Hasaanaa itti aanaa kantiibaadha. Waan miidhagaa bareedaa kana waan irratti isin kaase waa hunda nu himtanii jirtanii fuulduraafillee magaalaan tun investi taatee akka gartee godina Harargoota lamaanitti tokkoffaa akka taatu akka carcaritti bakka wanni kun taappeellaan kun tokkoffaa ta'uu isaatu yaadamaa akka nutis xiinxalletti kana caalaas piroojeektiilee garaagaraa hedduu kanneen akka riqichaatis jaaruuf deemtam jaanii nutis du'aa isinii godhaa deeggarsa miidiyaa keenyaatiin isin jinaa jirra hedduu isin jajjabeessuun barbaada hedduu naa galatoomaan isiniin jira. Tolee ulfaadhaa galatoomaa isinis akka dhuftanii nu laaluu kanaafi kaayyoon keenya mul'anni keenya hojii kana qofa irratti hin dhaabbatu. Magaalaa sabaa sablammiin keessa jiraatu kan duudhaa Oromoo kan foolii Oromoo urgootu san ijaaruudhaaf deemaa jirra. Rakkoolee adda addaa gama bu'uuraalee misoomaatiin jiru guddina magaalaa teenya investimentii adda addaa simachuudhaaf magaalaa teenya magaalaa akka baa Oromiyaatti jiddugala koriidara diinagdee taate san dhugaadhaan misooma isiitiinis mirkaneessuu barbaadna. Isinillee akka dhuftanii ilaaluu kanaaf baay'ee ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna jechuudha. Hedduu galatooma. Hedduu haa galatoomu ispeeshaalii dhiifa maqaa Ingiliffaa kanas bare. Thank you hundi keessanuu galatooma especially gartee kantiibaa magaalaa Ciroo Bobbulee dabalatee fakkaattota akkasaa kanneen akka waabuu bulchiinsa itti aanaa bulchiinsa aanaa Ciroo hedduu galatoomanii adde Ikraam hedduu galatoomfannaa. Akkanatti piroojeektii kana fakkaatu magaalaa Ciroo baga nagaan dhuftan jedhanii quluuti irra kaasanii qalamshiishaa yoo Mustafaa irra kaasanii wanta godhu dibicha abbaa Jamaalee guddaa san irra kaasanii akkana godhuudhaaf hedduu galatoomfannaa. Welcome Ciroo piroojeektii sana eebbisu jirra baga nagaan dhufne.